Hai, nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. YouTube channel ko jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo ana buletiin keessan nagaadha. Har'a waan haaraa qabadhee isinii dhufeen jira. Innis maalidha yoo jettanii mudannoo baay'ee nama gaddisiisudha. Garuu oolchuu waaqayyootti na gammadaa jechuudha. Mudannoon kun maalidha jechuu dandeessu. Egaa mudannoo kana waliin ni dhaggeeffanna. YouTube channel kootiif haaraa kan taatan subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Warri jirtan immoo baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Gooftaan isin haa eebbisu isiniin jechuun jaalladha. Like gochuudhaan akkasumas immoo yaadota jiran comment jalatti na barreessuudhaan ni danda'ama jechuu barbaadini jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Har'a mudannoo addaati kan inni qabadhee isinii dhufee. Mudannoon kun amma otoo hin ta'in yeroo inni xinnoo ta'ee jirutti jechuudha. Egaa an kanan dhaladhee guddadhee baay'ee baadiyyaa keessatti jechuudha. Akka carraas ta'e immoo naannoon keenya xiqqoo ho'iinsa ni qaba. Mudannoo addaan na mudatee ture jechuudha daa'imummaa kootiitti. Innis maalini yoo jettanii baay'een asheetii qamadii nyaachuu jaalladha. Qamadii ni beektu warri baadiyyaatti dhalattan jedhee abdii guddaa nan qaba. Baay'een asheeta jaalladha. Akka carraa ta'e waqtiin suni waqtiitti midhaan haamamu ture jechuudha. Midhaantu haamamee bakkeerraatii yeroo itti sassaabamu ture jechuudha. Yeroo midhaan ga'umoo ni beektu jechuudha. Asheetota garaagaraatu jira kanneen asheetii boqqolloo fi bakka wantoota namatti tolu jira baadiyyaa ni beektu jechuudha. Buloonni baadiyyaatti dhalatanii guddatanii ani egaa baay'een asheetii jaalladha. Keessumatti qamadii baay'een jaalladha jechuudha. Dhugaadhaaf yoo ta'e kanarra kan dabalatis immoo wantoota shonkoraa boqqolloo ni beektu jedhee yaada hagadaasaa jechuudha. Wantoota akkasii fi akkasuma xiinqeessaa ni beektu jedhee yaada jechuudha. Wantoota akkasii baay'een jaalladhaan ture jechuudha. Isa keessaa mudannoo addaa kan na mudate tokkotu jira jechuudha. Innis asheeta qamadii irratti wanti na mudate jira jechuudha. Akka carraa ta'e waqtiin sun qamadiitu haamama ture. Achiin booddeetti faazeriin qamadii haamaa jira ture jechuudha. Achumarraa maalaan jedhee nan dhufa asheetii na baaddaa jennaan kootuu naan jedhe. Eshi jedhee naannoo sa'aatii 8 booddee jechuudha. Ka'een iddoo faazeriin koo qamadii haamuun deemeen ture jechuudha. Achumaan booddeetitti isa bira xiqqoo ture. Achumaan qoraan cuurradhu siif hawwaadha asheetii naan jedhee achumarraanii tole jedhee caakkaan ni jira. Caakkaa kana keessaa qoraan cuuree achiin booddeetitti gara faazerii koo geessuudhaaf baattadhee jechuudha. Qoraan cuuree lafa kaa'aa jechuudha. Cuureetanii lafa kaa'aa jechuudha. Achumaan booddeetitti yeroo inni na baay'atutti immoo walitti qabadhee iddoo faazerii koo geeffadhee qamadii sana nyaachuudhaafan walitti qabaddan ture jechuudha. Achumaan booddeetitti otoo walitti qabachaa jiru egaa qoraan kana takkaatitti hammaaree waan hin dandeenyedhaaf yookaan immoo qabadhee deemuu waan hin dandeenyedhaaf asittis cuureen lafa keewwadha asittis cuureen lafa keewwadha ture jechuudha. Achumaan booddeetti naannaan keenya baay'ee ho'iinsa guddaa waan of keessaa qabuudhaa fi egaa qoraan sana keessaa bofti isaatii akka magagalee dhugaadha hin beekani jechuudha. Garuu qoraan sana cuuree lafa kakkaa'an jira maleetoo qoraan sun naaf hin baay'anne jechuudha. Ganaa baay'ifadhee iddoo faazerii koo geeffadhee qamadii sana nyaachuudhaafani jechuudha. Achumaan booddeetitti qoraan kana cuurradhee yeroon walitti qabadhee egaa bakka yaadni koos nan xaraxarre jechuudha. Qoraan sana keessa maal akka jiruu fi maaltu akka keessa seenes takkaas bofaa argee hin beeku jechuudha. Garuu naannaan keenya naannaa ho'iinsa haa ta'u malee argee hin beeku ture jechuudha. Bakkee irratti yeroo namni ajjeesanii daandii irratti yoon argarraa kan hafe jechuudha. Achiin booddeetti iyyaanni siin xiinxallesitti jechuudha. Dhuguma bofti keessa seena jedhee achumaan booddeetitti qoraan kana hidhadhee hiddaatiin jechuudha. Qoraan kana hidhee achiin booddeetitti jechuudha. Gatiitti koo kanatti jechuudha. Kaasuu koo kanatti qoraan kana baadhee nan deeman ture jechuudha. Amma kana qoraan kana tuman baadhee deemu faazerii koo akka carraa ta'ee gaaradha jechuudha. Kan inni qamadii keessaa haamaa jiru gaara yookaanis immoo ni beektu jedhee na yaada gaara jechuudha. Gaara jechuun xiqqoo waan ol ka'aadha jechuudha. Achumarraan booddeetitti isa bira ga'uu ga'eera jechuudha. Isa bira ga'uu ga'eeraan qamadii kana asheetii kana iddootti inni
achumaan iddoo inni lafa kaayee achitti dhufee si waadanaan jedhe sana quraan sana achi geessisuudhaaf xiqqoo ishee naafe jechuudha. Iddoo inni itti si waadanaan jedhe suni laaftoo guddaa wayiitu jira. Achi jala kaa'uuf deemaa jiran ture jechuudha. Achiin booddeetitti buufteedhaa quraan keessa jiraan hin argine jechuudha. Durumayyuutii quraan kana baadheen deema malee jechuudha. Achiin booddeetittiin eegeen bofaa dhufeetu adda koo kanarratti gadi deema ture jechuudha. Achi humnatti jijjiidhee maa inni jedhee achumaan booddeetti hiddan baadhee deema. Hiddaan amma quraan sana baadhee deema waan ta'eetiifini ittiin xaraxallee jechuudha. Kanadha jedhee itti si yaadne achumaan booddeetti akkas ofirraa godhee ammas baadheen deema ture jechuudha. Achumaan booddeetitti ammallee eegeesaa kun dhufeetti ija koo fuuldura akkasitti walama ture jechuudha. Achiin booddeetti quraan sana lafattan darbadhee saniin booddeetti nan iyye jechuudha. Faazaree koo bira ga'uu ga'een jira. Achiin booddeetitti nan iyye jechuudha. Maal taate naan jedhee faazaree fiigee na bira ga'e jechuudha. Yeroo inni fiigee na bira ga'utti buufti ila dhugaa waaqayyoo kan isinitti himuu qabu jechuudha. Buufa guddaa tokko baqa waan guddatu dhugaadha. Achiin booddeetti quraan sana keessa jira ture jechuudha. Achumaan booddeetitti an baqa naasuu miti baay'ee tokko na'e jechuudha. Baqa naasuu sanarraa kan ka'een of baruurree hamma dadhabu daraseetitti jechuudha. Achumaan booddeetitti buufti suni hin guddataa miti jechuudha. Dhugaadha namni ajjeesuu dadhabee jechuudha buufa sana. Saniin booddeetitti baqa namni hundumtiyyuu akka waan iddee wayiititti fudhatanii saniin booddeetti yeroo sana mana yaalaa nageessanii jechuudha. Garuu na iddini an baqa naasuu guddinarraa kan ka'e baqa qaamni koo guutummaatti naasuurraa kan ka'e baqaan qaamni koo akka malleetti dhugaa waaqayyoo na hollate jechuudha. Nan holladhee achi baqa baay'ee tokkotti hanga har'aatitti baay'ee bufa arguu miti jechuudha. Baqa raammoodhuma xiqqishuu ishee arguun baay'ee tokkoon sodaadha jechuudha. Mudannoo sun yeroo sanarraa kan ka'e mudannoo kana keessatti waaqayyo na oolchee mudannoon akkasiis jira jettanii yaaduu dandeessu. Kun waan bara daa'imummaa kootti qamadii waan jaalladhuudhii fi jaalala qamadiirraa kan ka'e booftillee na iddee oolee namni akka koo mudannoo akkasii qabdan immoo baay'ee gaariidha jechuun jaalladhanii guddaan keessa darbuudha. Mudannoon mudatamanii keessa darbuutu baay'ee gaariidha malee mudatamanii keessatti darbuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf ana waaqayyo qamadii sana nyaachuuf hin ture garuu otoo qamadii sana nyaatiin boofti na nyaatee oole jechuudha. Waaqayyo wanta akkasii na oolchee jira. Kanan isiniin jedha mudannoo kanan qaba. Mudannoo kun otoo ta'eera ta'een jedha. Otoo na iddeera ta'ee baqa boofti ittiin buufti yookaanis immoo marziin isaati dawaa hin qabu jedhu jechuudha. Beektonni gaafa dubbatanii tarii yoona kana hin jiru ta'in naan jechisiisa amma yeroo taa'etti yaadu jechuudha. Kana waaqayyo waan akkasiirraa na baraaree jira. Mudannoo akkasiis nan qaba isiniin jechuu barbaadeen isa kanarraa isiniif qoodee gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa. Shaaloom isinin jaalladha baay'ee dhugaa.